Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbe keessatti barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo saayinsii kutaa tokkoffaa yookiin kutaa jalqabaa haa ilaallu waliin. Innis maal ilaalchisaa? Saayinsii hubachuu yookiin immoo haala ittiin saayinsii hubachuu dandeenyuu fi kutaalee ala nafa keenyaa beekuu kan nu dandeessisu. Egaa kan kutaa oliirraa kan inni ittiin adda ta'u fakkiidhaan haala ittiin qaama keenya ibsuu dandeenyu yookiin daa'imman ittiin barsiisuu dandeenyudha. Kutaalee ala nafa keenyaa yoo jennu kutaaleen ala nafa keenyaa kutaaleen nafa keenyaa kan nuti jennu keessaaf aladha lamaan jiru jechuudha. Inni nuti ilaallu immoo karaa alaatiin kan nutti mul'atu maqaa isaadhaan waamnee kan nuti ilaaluu dandeenyudha. Ammas irra deebiidhaa Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Egaa inni kutaalee ala nafa namaa mormaa olii yookiin morma keenyaa ol kan jiru kan mul'atu yookiin immoo kan nuti yeroo tokkotti ilaallee ibsuu dandeenyu yookiin daa'imman hin beekne ittiin barsiisuu dandeenyuu fi ofii keenyas immoo hin beeknee fi akkasuma namoota afaan kana hin beekne illee ittiin barsiisuu dandeenyu jechuudha. Isaan kun egaa kutaalee qaama keenyaa kan alaan argamu jechuudha. Kan alaan argamu yookiin kan nuti alaan qaqqabnee yookiin tuttuqnee beekuu dandeenyudha jechuudha. Akka fakkeenyaatti kuni rifeensa mataa keenyaati. Rifeensa mataa keenyaa kan irra keessatti argamu jechuudha. Rifeensa mataa keenyaa haala kanaan akkaataa nutti agarsiisu. Kan gad siqee jiru yookiin immoo waliigalli isaa waliigalli mataa keenyaa kun immoo maal jenna? Mataa jennaan jechuudha. Yookiin Amaariffaan raasisa jedhamu jechuudha. Rifeensa keenya taansee tsagur raasisa jennudha jechuudha. Kanaaf waliigala isaa mataan keenya kun kan kana keessa jiru hundi isaa immoo warreen keessaa kutaalee nafa keenya yookiin keessa keenya qabatee kan jiru waliigalli isaa immoo mataa jennaan jechuudha. Inni taansee jiru kunoo fuula keenya fiitii yookiin fuulduratti kan arginu adda gimbaar isa jiru jechuudha. Adda keenya yookiin gimbaar isa gimbaar achiin isa jennu adda jennaan jechuudha. Adda karaa biraatiin afaan Oromoo keessatti kan ittiin waa ta'e irraa adda ittiin bahu haa ta'u malee garuu inni kun maalidha? Adda keenya yookiin gimbaara achiin isa jennu jechuudha. Kunoo fuula keenya, rifeensa keenyaa fi ija keenya yookiin nyaara keenyaa olitti kan argamu adda keenya jennaan jechuudha. Adda jedhamaa jechuudha. Itti aansee kan jiru bitaaf mirga keenyaa kan nuti ittiin dhageenyu gurra keenyadha jechuudha. Gurra jechuun dhageettiidhaaf kan nu fayyadu yookiin immoo jooroo isa jennu jechuudha. Amaariffaan jooroo isa jedhamu dhiifama. Gurra keenya jechuudha. Inni kun immoo jooroo isa jedhudha jechuudha. Gurra jenneetu ibsuu dandeenya jechuudha. Inni itti aansee jiru ija. Ija keenyadha. Ija jennaanii jechuudha. Kunoo ija keenya kan nuti ittiin ibsuu dandeenyudha. Ija yookiin ayin isa jennu jechuudha. Funyaan, afincaa, afaan, maawuzii isa jennu yookiin immoo afaachin isa jennu afaan keenya jenneetu ibsuu dandeenya. Akkasumallee kan asirratti hin barraa'in jiru immoo nyaara kan jennu illee ni jira. Keessatti kan argamu yookiin immoo ija keenyaa olitti kan argamu. Rifeensi kun nyaara jennaanii asirratti hin barraa'in iyyuu malee jechuudha. Nyaara keenya. Akkasuma rifeensa ijaa kan jennu immoo ija keenyaa keessa isaa yookiin waliigala irra nyaara keenyaa ija keenya gidduutti kan argamu nyaara yookiin nyaara ijaa fi rifeensa ijaa kanneen jedhaman illee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Warreen kun kutaalee ala nafa keenyaa mormaa olii warreen jennu keessatti kan argaman jechuudha. Kanaaf tokko yookiin immoo warreen jalqabaati jechuudha. Kanaaf warreen itti aansee jiru immoo kutaalee ala nafa namaa mormaan gadiiti. Morma keenyaa gadi kan jiru yookiin immoo kan mormaa ol jiru kan mormaa gadi jiru isa kan ittiin ilaalludha jechuudha. Kan mormaa gadi jirutti yeroo jennu kunooti gidduu kanatti argamu gateettii jennaanii jechuudha. Kan bitaa harka keenya lamaan irra buufatee jiru gateettii jennaanii jechuudha. Warra kana lamaan gateettii keenya gateettii bitaa gateettii mirgaa jedhamanii kan beekamanidha jechuudha. Inni gaditti aansee jiru bakka lapheen keenya jiru. Inni laphee na dhukkuba kan jennu qooma jennaanii jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo waa nyaannee nyaanni irra nu taa'u qooma irra na taa'e
yookiin immoo bishaan naa kenni gadaan bira darbu laphee irra taa'ee isa jennu qooma jennaan jechuudha. Kan gadi jiru qooma keenyaa gaditti kan nuti arginu immoo garaa keenya jechuudha. Garaa kun gidduu qooma keenyaa fi mudhii keenyaa gidduutti kan arginu qooma jennaan jechuudha. Naannoo kana keessatti kan argamu garaa keenya jennaani. Garaa jedhanii mognuuti jechuudha. Garaa. Inni kan biraan harkadha. Harka mirgaa, harka bitaadha. Lamaan isaanii jechuudha. Harka mirgaa, harka bitaa keenya, harka keenya jechuudha. Warreen kana keessatti harka keenya keessatti kallattii adda addaatiin ibsuu ni dandeenya. Kan barraa'ee hin jiru jechuudha. Tokko addanatti quba. Quba harka keenya ibsuu dandeenya. Asitti ciqilee harka keenyaa ibsuu dandeenya. Adda kanatti immoo irree. Kun da'annoo furdina yookiin immoo gaafa wantoota ulfaatina qaban kaasnu yookiin immoo kibritii kaasnu kan guddatu sun immoo irree keenya jennaan jechuudha. Waliigala harka keenyadha jechuudha. Kana keenyarra kan jirudha jechuudha. Warri kun warreen morma kanaa gadiiti jechuudha. Kana warra kanaa ol jiru gubbaatti ilaalle warri kun kan warra mormaa gadii ta'an kan ittiin ilaalludha jechuudha. Inni kan biraan kan mudhii gadi jiru yookiin immoo isaa qaama wanni keenya sadaffaa keessatti argamu immoo tokkoffaa irratti inni bakka qabattoon keenya hidhee jiru asirratti hin barraa'in malee kan qabattoon keenya hidhee jiru mudhii keenyadha. Mudhii keenya qabattoodhaan kan qabamee jirudha jechuudha. Gamaaf gamanni keenya tafa isa kan nuti jennudha. Tafa keenya jennaanii tafa keenyaa gaditti kan argamu jilbadha. Bakka buusaa miila keenya jilba keenya jennaanii jilba keenyaa gaditti miila keenya waliigalli isaa miila keenyadha. Miilli keenya kun immoo quba miilaa quba miilaa jennaanii quba kana jala immoo jalli isaa immoo yookiin immoo karaa jalaatiin immoo koomee kan nuti jennu jira. Koomee keenya yookiin barruu isaa kan jalatti argamullee jechuudha. Warreen kun immoo warreen mormaa gadii yookiin kan mudhii gadii mormaa fi mudhii gidduutti kan argaman mudhii gadiitti kan argaman jenneetu ilaaluu dandeenya jechuudha. Warreen kun baay'een isaanii warreen asirratti barraa'an malee kan barroonni illee mudhiin keenya amma barroonni ciqilee irreen keenya kanneen jennullee barroonni jechuudha. Inni kan sadaffaa kutaalee ala nafa namaa guutuu isaati jechuudha. Ala nafa namaa warreen nama gararraatti ilaalle guutuu isaanii immoo gaafa ilaallu kunooti jechuudha. Eessarraa kana rifeensa keenyarraa kaanee kunoo rifeensa gurra ija morma funyaan gateettii qooma keenya yookiin laphee keenya kan jennee gubbaatti ilaalle. Garaa keenya, harka keenya warreen jennu warreen waliigala qaama guutuu nama tokko irratti kan argamanidha jechuudha. Nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee. Musin ta'uu tokkolle ani barii of ta'a malee. Yoo musin ta'uu tokkolle nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee. Yoo musin ta'uu tokkolle ani barii of ta'a malee. Yoo musin ta'uu tokkolle. Nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee. Yoo musin ta'uu tokkolle ani barii of ta'a malee. Yoo musin ta'uu tokkolle nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nariisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee. Yoo
ياموسين تهوتك كل أني بري وفت أملي ياموسين تهوتك كل Narisi hajira dume atis jira do jirenna ke Narisi hajira dume atis jira do jirenna ke Ani bari ofta amali ya musin tahutuk kol ani bari ofta amali